Maqaa irraa jijjiiran guddayyoo biyyasaa gubbaatti maqaan dhokate Oromoo tuuta kanniisaa kanneen jedhanii fi walaloowwan hedduudhaan yaadatama. Kibba Oromiyaatti dhalate nama aartii walaloo akkasumas loltuu waraana bilisummaa Oromoo ture. Didammaqiinsa siyaasaa Oromoo keessatti walaloowwan isaa hedduu yaadatama. Jaarsoo Waaqoo Qooxoo. Oromoo guddoo bade durii finni isaa obruu biyya qota cofii hayim isaa qaanfaraa ginda baata yoo gala dhaqiisa qoraaniyyoon galiin yaa dhuftuleen isaa akbariiteen dhunne chaayee gilaas isaa beelan mana baduu jirti dhufti ilmaan isaa maqaa irra jijjiiran guddayyoo biyyi isaa gubbaan maqaan dhokate Oromoo tutkinniisaa. Umurii isaa waggaa 14tti loltuu waraana bilisummaa Oromoo ture. Barnoota ammayyaa tokkollee osoo hin qabaatiin walaloowwan hedduu walleessaa tureen yaadatama. Walaloowwan diddaa siyaasaa tokkummaa barnoota jajjabeessanii fi barmaatilee dhugaatii irraa hawaasa seeran hedduu walaleessee darbe. Walaloowwan isaa kaasettiitti waraabamanii turan akka malee dhaggeeffatamaa turan garuu dhoksaatti dhaggeeffatamaa turan. Waa'ee isaa irratti qorannoo kan tolche keessa tokko qorataan afaanii ogbarruu fi afoolaa beekamaan Profeesar Asaffaa Tafarraa Dibaabaa Jaarsoo Waaqoo nama ilma horsiisee bulaa barnoota ammayyaa tokko malee afoola aadaa meeshaa dammaqiinsa sabaa ammayyaa tolche jechuun xiinxala. Geerarsa durii kan adamoo fi jagnummaa meeshaa qabsoo mirgaa fi siyaasa ammayyaatti jijjiire. Diinni isaa bineensa daggalaa hin turre cunqursaa fi gandummaa ture jedha Profeesar Asaffaa Tafarraa. Galgaloo Guyyoo Waaqoo ilma obboleessa Jaarsoo Waaqoo Qooxooti. Yeroo ammaa Keeniyaa kutaa Wajiir keessatti barsiisaa kolleejjiiti. Hojiiwwan walaloo Jaarsoo Waaqoo Qooxoo irratti kitaaba barreessaa jira. Walaloowwan isaa akka taanutti nutti himee jira. Tokkummaa Oromootiin kan walaleesseen eegalla. Baalee arar duri fagoo amma mooyyalee wal bir dabayyoon baadiyyaa tochi yoo abbootiin kaati dir jedhee Oromoo fulasiin jirtu walti yaamee akkisiin tokko taatu. Aggisan hin bilisoomin nuumaddiin jalan cabne yoo finni nu kanum taate namuma fiig dhaba hin hamne Oromiyaan teen balloo guddinni siyaag hin qabne kayil boruu dhalate kayiladuu tak hin garre gosu waaqi nu gurmeesse guddinni siyaag hin qabne nyaapi wal nu wallaalchise ammoo ammoo wal dhageenne hin tuffatina warkeenna tunu qabsoomuu men qabne Baalee wallagga walum bira ilum qofaa wal hin garre walloo mooyyal walum bira ilum qofaa wal hin garre duri nyaap wal seena ada dubbiinu nuun galle ammoo wal jaalate horma korbeessittiin qalle agarta wali jaalata dharraanami lubbuun qabne gargar baasanii nu dhiitun tadabarte malee hin hamne. Walaloowwan Jaarsoo Waaqoo Qooxoo keessaa tokko waa'ee guddina Oromoo akkasumas guddina biyyasaa fi cunqursaa sabichi keessa turedha. Barsiisaa Galgaloon akka taanutti walleessa. Waan dargiin uummata Oromoo tolchellee akkan jedhee hime warri yaaphaaf dargii akkan akkiisaa midhadansa filee ufuna qachiisa mata waaqa diimaan uf katabsiisa dhayina mijeessee tan nama agarsiisa mata waaqaan dhussaa namnu agarsiisa guyya siijjee sii rifachiisa guyya beesse dhabu yaame si qabsiisa. Beesse hin qabin jettu giddii si dhalchiisa birri 80 sanga marrachiisa jedhe waa warri dargii uummata Oromoo tochi ka warri namuftu birriyyuu hin qabne birri 80 namuftu horiin inni qabu sanga tokko suni sanga takachallee irreensi gurgurchiise adoota nam kana himatte nami wagaafat hin jirre akkanaani waan dargiin uummata Oromoo godhellee akkanaan dubbate. Waloo Jaarsoo Waaqoo Qooxoo waa'ee farsoos walleessee jira. Farsoon akka nama qolleessituu, akka nama deeksituu fi maatii diigduu bifa ittaanu kanaan walaleesse. Surrii nama yakkitaa, ejjetu miila nama dabsita, jaarsaa jaallaba yakkitaa jechuun itti ufa. Farsoon akkan jettii jedha. Nayyaata waliin eegina, dhudda waliin nan eegina, dhudhaasuu lubbuu bal'isa, tan ofitti na beebina. Arrab waltiin qajeelina, gannillee yeessan guddate, jireen dhibiin eegina. Iyyantii galgala ana birgeettanii reebina, gaarayyuu dira fedhadha. Eegina quuftani soddaa walirran ceerina moona deega kiisiin deegina aginduun kartii teessani galaa dhibina gurgura ilma dhiitiin dheetina. Jaarsoo Waaqoo Qooxoo baradhaa jedhe waa'ee barnootaa walaloowwan isaatiin haasawwan isaatiin irra deddeebiidhaan barsiisaa ture. Wanni ilmeen taate sira dhaaltu barnootaa namni ilmaan barsiifatee ilmaan baratee yaada alabbaa argatee ilmaan hin baratini. Yaada alabbaa dhabdee ilmaan horii namirraan dhaaltu loon namirraan dhaaltu yoo harreef gaal namirraan dhaaltu wanni diiramarraa ilmaan namirraan dhaaltu barnoota malee horii miti jedhee ilmaan teessan barsiifadhaa jedhee. Waloo Jaarsoo Waaqoo Qooxoo umrii isaa dargaggummaatti bara 1994 lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti kibba Itoophiyaatti gaggeeffame irratti wareegame.